Ashama harka fuunee dhaggeeffattootaa fi hordoftoota chaanala Biiftuu Miidiyaa jira jirtuu bakkuma jirtanitti nageenya Rabbii isin faana jiraatu jecha odeeffannoo yeroo ammaa isinii qabnu kallattimaan isin dhageessifna. Uummata muraatti nu hojii turaan affeerraa gama kennaatiin warroonni chaanala kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib sheer laayik gochuun dagatina. Godina Jimmaa naannolee garaagaraatti sigigni lafaa mudachuun bulchiinsi godinichaa beeksise. Bal'ina isaa akka ta'anitti isin dhiyeessa. Rooba hamaa tibbana godina Jimmaa roobee ture hordofee aanaa Goommaa ganda Oomoo Funxullee fi ganda Qadaamayeetti sigiga lafaa mudateen miidhaan qabeenyarra gahuu fi jiraattonni bakka jireenya isaanii buqqa'uu aangaan aanichaa BBC'tti himan. Balaa mudate kanaanis lubbuu namaarra miidhaan gahe akka hin jirree fi manneen rakkoon irra gahe keessaa miseensota maatii akka baasan itti gaafataman koominikeeshinii godina Jimmaa Fu'aad Raayyaa dubbataniiru. Itti gaafataman koominikeeshinii aanaa Goommaa ammoo Saadiq Jibriil gama isaaniitiin manneen 4 keessaa lafti kan baqaqe yoo ta'u manneen 5 ammoo haalli isaanii sodaachisaa waan ta'eef jiraattonni manneen isaanii keessaa baafamuu kaasu. Walii galattas miseensonni maatii manneen 9 keessaa baafamuu kan himan aangaan aanichaa jarreen kana deebisanii dhaabuufis qaamni buusaa gonfaa aanicharraa akka ijaarame dabaluun himaniiru. Akkasuma balaa sigiga lafaa godina Oomoo Funxalleetti qaqqabee fi manneen 5 guutummaatti akka ka'u murtaa'eera. Manneen 5 keessaa tokko diigameera. Mana keessa dhoohinsi uumameera. Buna akka facaasaniin yookaan walakkaa hekteeraa ta'u fayyuma guutuun isaa lafarraa badu aangaan dubbatanii jiru. Itti dabaluunis ooyiruu boqqolloo fi warqee dabalatee lafa hekteera 12 ta'u irra miidhaan ga'uu himaniiru. Kan ganda Qadaamayee ammoo lafa qonnaa gara lafa facaasaa 2 ta'u sigiga lafaa kun akka balleesse. Kana malees daandii naannoo meetira 800 ta'uudhaan kan dhoohe jechuun lafti balaan kun itti qaqqabeerraa homtuu akka hin turre namni kamuu akka irra hin jirree fi miidhaan qaqqabeessa akka hin jirre ibsaniiru. Sigigni lafaa kun rooba hamaa gaafa guddaa dilbata darbe galgala roobeen kan inni uumame. Lafichi tabba qaba akkasumallee gaditti ammoo bishaan wayitu jira kan jedhan ibsaniiru. Balaan kun kan mudates bakka tokko qofatti hin turre darbee lafti dhooheera. Dhoohinsichi mana keessatti boo'ii yookaan yaa'a gurguddaa uumeera. Dhimmi kun fuulduratti yoo keessa taa'ame sodaachisaa waan ta'eef manni sun diigame namoonni achi akka siqan kan godhame jechuudhaan haala ture ibsanii. Balaa sigiga lafaa godina kanatti qaqqabeen kanaanis miidhaan lubbuu namaa irraa akka hin geenye kan kaasan gareen dhimma qoratu hayyoota yuunivarsiitii Jimmaa fi aangaa'ota aanaa Goommaa irraa akka hundaa'ellee dabaluun himaniiru. Sigigni lafaa gidduu kana naannoo kibba Itoophiyaa godina Goofaatti qaqqabe lubbuu namoota 257 galaafate. Balaa wal fakkaatu kibba lixa Itoophiyaa godinoota Kaafaa fi Beenchii Shaakkisottis lubbuu namoota galaafachuun qabeenyarra hubaatii geessiseera. Balaa naasisaa kana hordofee mootummaan Itoophiyaas guyyoota 3f gadda biyyoolessaa labsuun ni yaadatama. Paarlaamaan Tarkii humna galaanaa biyyattii gara Somaaliyaa akka bobba'u raggaasise. Paarlaamaan Tarkii humni galaanaa biyyattii gara Somaaliyaa akka bobbaafamu yaada pirezidaantiin biyyattii Rasiib Tayyib Erdogaan dhiyeessan raggaasiseera. Miidiyaan mootummaa biyyattii Anaadul jedhamu humni waraanaa Tarkii hojii farra shororkeessummaa fi hojiiwwan nageenyaa deeggaruuf akkasumallee sodaawwan jiran biroo qolachuuf waggoota 2f gara Somaaliyaa ni bobba'a jechuudhaan gabaase. Paarlaamaan Tarkii humni waraanaa biyyattii gara Somaaliyaa akka bobba'an haa eeyyamuuyyuu malee loltoonni hangam yoom garas akka bobbaafaman hin ibsamne. Humni galaanarraa Tarkii gara Somaaliyaa kan imalu biyyoonni lameen ji'oota muraasa dura waliigaltee waraanaa waliif mallatteessuu hordofeeti. Ankaaraa fi Maqdishoon gurraandhala 9 bara 2024 waliigaltee humna ittisaa fi
diinagdee waliif mallatteessanii turan. Qabiyyeen waliigaltee kana guutummaatti ibsamuu baatus keessattuu gama humna ittisaatiin Tarkiin humna galaanaa irraa Somaaliyaa cimsuu fi handaara galaana biyyattii eeguu irratti bira dhaabbachuuf waliigalteerti. Dabalataan Tarkiin humna galaanaa Somaaliyaa leenjisuu fi hidhachiisuuf waliigalte. Yeroo waliigalteen kun mallattaa'etti ministeerri muummee Somaaliyaa Hamzaa Abdii Barre waliigalteen Tarkii waliin irra gahame sodaa shororkeessummaa kamiyyuu akkasumas gochoota seeraan alaa galaanarraa mudatanii fi dabalate akkasumallee doorsisa qaamolee alaatiin taasifamu kamuu qolachuuf kan fayyadu jedhanii turan. Waliigalteen kun mallatteeffamee guyyoota muraasa booda Guraandhala 13 bara 2016 paarlaamaan Somaaliyaa waliigalticha raggaasisee jira. Kana hordofee kunis dooniin waraanaa Tarkii buufata Maqdishoo qaqqabuu ishee ni yaadatama. Paarlaamaan Tarkii gama isaatiin pirezidaantiin biyyattii Erdogan irraa waraanni biyyattii gara biyya baha Afrikaa kan taate Somaaliyaatti bobba'uuf gaafii jimaata adoolessa 26 bara 2024 mana marichaatti erga dhiyeessanii booda gaafichi kaleessa sanbata 27 bara 2024 paarlaamaa biyyattiitti raggaasifameera. Mashiiniin pirezidaantii Erdogan dhiyeessan kunis waggoota 10 oliif Somaaliyaan nageenyaa fi tasgabbii ishee akka mirkaneessitu akkasumallee shororkeessummaa akka qolattu Tarkiin deeggarsa gochaa turtee jirti jedhama. Kana malees mishiinichi waraanni Tarkii bara 2009 irraa kaasee galaana Somaaliyaa irratti saamichaa fi shororkeessummaa galaanarraa ittisuuf yaaliiwwan addunyaa taasifamu deeggaraa tureera. Gama biraatiin ammoo Tarkiin humna galaanaa ishee gara Somaaliyaatti akka ergituuf paarlaamaan biyyattii hayyamuu kan dhagahame dooniin Ankaraa bishaan jalaa imaltu gaazii uumamaa barbaacha gara Somaaliyaatti akka imaltu erga ibsamee boodadha. Ministeerri Inerjii Tarkii dooniin bishaan jala imaltu qaama bishaan Somaaliyaa keessa bobba'uuf gaazii barbaadu dhuma bara 2024tti garas akka ergu beeksiseera. Waggoota muraasaa asitti walitti dhufeenya Ankaraa fi Moqdishoo biyya isheetiin alatti buufata waraanaa guddicha Somaaliyaatti hundeessiteetti. Kanaan alattis Tarkiin yeroo ammaatti miseensota waraanaa poolisii fi Somaaliyaa leenjisaa jirti. Tarkiin Somaaliyaa manneen barnootaa fi hospitaalotaaf bu'uuraalee akkasumas misoomaa garaagaraa ijaaruu isheetiin alatti barattoonni Somaaliyaa hedduun Tarkiitti carraa barnootaa argataa jiru. Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota odeeffannoo yeroo ammaa qabnu kana fakkaata. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keenya guddaadha. Amma oduu biraatiin walitti deebinu nagaan nu tura.